Bakka jirtan hundumaatti nagaaf ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atuuf akkam jirtu daawwattoota Buddusee TV. Egaa har'as akkuma yeroo kaanii waaqayyo nu gargaaree fayyaaf nagaatti deebinee wal agarreerra keessummaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Keessummaa koo dura wal isin barsiisuu dura kanneen Awurooppaa, Ameerikaa, ardiiwwan garaagaraarra jirtan, biyya Itoophiyaa keessa jirtan, giddu galeessa sababa hojiitiif deemtanii achi jirtan nagaan isiniif haa ta'u. Egaa Buddusee TVdhaan keessummoota garaagaraa qabannee isiniif dhiyaanna. Har'as akkuma yeroo kaanii akka nama dura isiniin jedhee nama dinqii tokko wajjin jira. Faarfataa Naatnaa'el. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Galatoomii Naatishaa Naatii wajjin jira guyyaa har'a akkamiin annamteettaa cuukkoo kana? Of course. Qorii kana. Baay'ee namatti tola. Egaa. Jaallatteetta. Egaa leensii cuukkoonii yeroo keessummoonni kee dhufanii bishaanuma duwwaan dhiyeessinii. Tarii dadhabanii faa dhufanii tarii hin beekamu waamati inni afaaniin haa qabanitti cuukkoo kana fakkaatu kanneen ajajachuu barbaadan egaa leensii cuukkoo jettanii asirratti bilbila isheen argattu addunyaa kamittiyyuu haala mijeessine isin erguu dandeenya nu bilbilaa isiniin jetti. Naatishaa baga nagaan dhufte irra deebi'ee. Baga nagaan nyaachaa jira egaa cuukkoo. Hin dandeessa nyaadhu asirratti nutti tolee dhuma dhugaama jireenya keenya keessa jiru namootaaf qoodna. Malee baay'ee dhiphannee baay'ee akkas sanaa jennee wanta haasoof nu hin qabnu. Egaa guyyaa har'aa yeroo nadarratti si affeeru maaliifan si affeere abbaa kee wajjiniin dabtara tokko qabattaniitu isin faarfattanii si arge. Dhugaadha miti? Waan akka sana argina dabtara wayii tokko qabattanii faarfannaa faarfattu. Abbaa kee wajjin kwaayirii faarfattamu si shaakalsiisaa jiru moo? Muhuma inni dabtarri sun kan eeguuti isheen sadaraan jalqabu barraa. Faarfannaa akkan faarfadhuuf kan baay'ee na jajjabeesse abbaa koodha. Xiqqoodhuma ta'ee faarfannaa akkan shaakallus akkan duuka faarfadhus kan na godheessadha. Faarfannaa dabtara faarfannaa guddaa qaba. Gara faarfannaa 600 kan ofirraa qabu. Achirraayyuu faarfanna dur gaafa barsiisaa ture kan inni barreessedha. Achirraayyuu wajjin maatii duukaa darbee teenyeerraa faarfanna. Jechuun yeedaloo isaa yaadatee waan hundumaa isaa yaadatee wajjin faarfattu? Of course baay'ee isaa akka sanadha. Amma garuu yeroo keessa amma ta'e irraanfateera keessa baay'ee isaa garuu yaadannanus. Faarfannaa duree jechuudha. Hundumtuu afaan Oromooti? Afaan Oromoon xiqqoodha inniyyuu garagalfameetu gara Amaariffaatti gara afaan Oromootti hiikameetu Amaariffarra. Moor malee afaan Oromoon yeroo sana xiqqoo ture. Warra jiran barreesseera amma ta'e baay'een isaa garuu Amaariffa afaan Oromoo irratti kan hiikamedha. Kanuma Taamiraat fa'aa Darajee fa'aa Tasfaayee fa'aa. Okay, hunduma isaanii sana jechuudha. Isa malee egaa faarfannaa dabtarii lamayyuu qabu abbaan keenatti fakkaata. Lama qabu. Baay'ee gurguddaa. Egaa maatii kiristaanaa keessatti guddachuu inni guddaan tokko kana si wajjin kallattiidhumaan haasaatti galladeetan gara kanaatti si waamee guyyaa har'a ijoollummaa kee ittiin cabaqxa turte jedhani. Keessumaa qubee gaafii qubee qaa maqaa dha'uu hin dandeessu fedha. Of course faazarii waan haasa'u baay'ee qaba kanarratti. Mee yaadadde faarfannaa keessumaa hin eegin diina koo qofaati. An faarfataa miti egaa kaasidha faarfataani. Faarfannaa kana akkamitti faarfatta turte? Sirriitti hin jedhu garuu faazariitu xiqqoo sirriitti jechuu danda'a. Hin eegin diina koo akkan jedhu. Faazariin beekamoo horkana. Dhugaa dubbachuuf yeroo sana kaastee faarfannaadhaan afaan keessaa akkattee guddattee namni ijoolleen tokko waldaa keessatti yoo guddatan iyyuu maatii akkasii keessatti yoo guddatan iyyuu gara haayiskuulii yeroo ga'an yeroo goromsaan jedhamti umurii dargaggummaatti yeroo dhufan gara yuunivarsiitii yeroo deeman baay'een isaanii sana keessaa ba'u. Ati akkamitti akkuma kanatti itti fufuu dandeesse? Intimeesiin abbaa koo duuka qabu xiqqoosee mucaa dhiiraa tokkon ture amma waggaa 13 wayitti.
Kanaafuu yeroo hundaa saduu kan oolaa taphachuunis saduu kanatti oola sa'aatii dheeraa wajjin haasofnaa akka nama guddaattis na haasofsiisa. Naa waan hafuuraas akkuma sanadha. Faarfannaa baay'ee waan jaallatuuf anis akkan faarfannaa faarfadhu ijoollee isaa keessaa namni tokko at least akka buusaa waaqayyoo irraa hin dhabamne barbaada. Kana kadhannaa isaas kan ture kanaafuu sana nu shaakalsiisa ture. Haaluma gaariidhaan amma kutaa 10 amman ga'utti haala gaariidhaan inni nu qabee ture. San booda garuu anis personally hafuura qulqulluu duukaa encounterii qaban ture. Bakka sana booda anis of sirriitti hin jechuun jalqabe jechuudha. Kanaafiyyuu sana keessaa hin baane. Abbaan kee gumaacha guddaa qaba jechuudha. Baay'ee. Egaa daawwattoota keenya akka carraa ta'ee abbaadhuma isaa fi bilbilannaan waan baay'ee abbaan isaa baay'ee namatti tolan tokkodha. Baay'ee mataphatu. Baay'ee ibsu waa'ee isaa baay'ee proudii godhu. Innis immoo akkuma argitan kan abbaa isaatti baay'ee boona, baay'ee jaallata, baay'ee gammada. Abbootiin kiristaanaa baay'een ijoollee keessaniif maal akkasiin dabarsitan hin gee. Egaa kanarraa waa baratu utuu lamaan keessan immoo wal biratti argadheera ta'ee baay'ee macaalaa bareeda ture. Gaarii ture. Garuu atillee ana jetta malee obboleettiin keessa baay'ee faarfattuu cimtuudha naan jedhan. Maatii keessa kan hin faarfanne hin jiru almost. Maazariinis baay'ee faarfatti. Ndawum abbaan koo faatii koo wayyaa kwaayirii lamatti qabu turani. Lamatti? Lama ta'anii bitanii already ammayyuu jira. Tokkotti lama qabu moo lama qabu? Lamaan jiraa'uu qabu lama ta'anii faarfatu. Wayyaa kwaayirii dhisiisatanii jechuudha. Amma sana baay'ee faarfannaa jaallatu manni keessa hunduu. Hangafi koo garuu na caala baay'ee faarfatti turte. Baay'ee waan baay'ee hafuura faarfannaan qabu tokko kan hin argu seerrattidha. Waan baay'eetu dhufa gaafa seen faarfattu. Gaafa ishee faarfatte. Bo'aa faarfatti teessee utuma seen faarfattu waan baay'eetu happen godhanna. Akkuma carraa yoo teessee yeroo faarfattu bo'aa faarfatte. Tuma teessuun bo'aa faarfatte achumaan kadhatti achumaan waan guddaa ta'a. Waanuma cimaa wayittaa tuma seen boossee faarfattu baay'een jaalladha. Isa malee lama taatanii yeroo faarfattan iyyuu waldaa keessatti in tajaajiltu jedhani obboleettii kee wajjin lama taatanii faarfattanii beektu jedhani. Of course baay'ee faarfanna. Baay'ee sabii geeddaramaa naan jedhan. Ndawum tokko kan hin yaadadhu. Utuu faarfannu yeroo wayii hafuuruma cimaa baay'ee cimaa tokkotu ture. Gooftaan baay'ee nu gargaaree utuu faarfannu seexanni iyyee kufe. Nannee maayikii dhiiseen already nan dhaabadhe because booddee kanaan iyyuu dhagaa irratti kufte mucaan xarzii intanii irratti buusaa irratti kufte. Na dhaabbiseen ilaale siistariin immoo yeroo sana baay'ee booddee lafarra dhaabattee turte mucatti fuudhanii baasanii keessaa seexana himatanii. Amma kana baay'ee wal simanna turre baay'ee wajjinis hin kadhanna turre baay'ee gooftaan nu gargaaree ture yeroo sana. Egaa amma yeroo miidiyaalee garaagaraa irratti televezyiinii garaagaraa irratti keessumaa televezyiinota amma hafuuraa jiran irratti baay'ee sarara deemtee faarfatteetta. Baay'ee sarara waltajjii isaarra waaqayyo carraasii kenne deemtee tajaajilteetta. Abbaan kee yeroo sana argu haati kee obboleettiin kee yeroo sana argan maal siin jedhu firoonni hiriyoonni? In beeku wanti kun akka inni dhufu namni hundiyyuu beeka. Kanaaf akkan kenname ana afaanuma ergan baneen faarfachuu jalqabe. Baay'ee gammachuu guddaatti dhaga'a. Namoonni achi jiranis dhaqanii akkasitti ilaallee iddoo akkasitti ilaallee iddoo akkasitti ilaallee gaafa jedhan baay'ee amma yoo naada bilbilanii na hordofu suuraa wayii agarraan akkas deemuuf jetta as tajaajiluufi as deemuufani baay'eetti tola waqa akkan baay'ee jabaadhu godhanii firiidamii as dhufuuyyuu kan naa laatan jaratu jarri naan laannee normaalii hojiidhuma keessanii hojjedhan ture yeroo DJ ja'a wayii hojii hojjedheera. Hojjetaa turte? Hojjechaan ture hoteela wayiirra. Egaa gara sanaatti deebinaa xinnoo tokko namoonni baay'een naatiin eessatti dhalatee guddateedhaan iddoo mataa isaanii qabu. Mee eessatti dhalattee guddatte ijoollummaa kee egaa waan baay'ee nuu qoodaa erta gadi ta'ee fi hamma kana erga hafuuraatti maatiin si qabanii akka ijoollee taphachuun ba'anii kubbaa miillaa dhiituun sun sunome
Ijoollummaa kee nu yaadachiisi eessatti guddatte? Ijoollummaa koo baay'een jaalladha. Baay'ee. Iddoo yaayyoo iddoo jedhamtutti hin dhaladhe. Achumatti hin guddadhes. Ilubbaabor keessa yaayyoo jedhamti. Biyya caakkaa guddaadhaan biyya beekamtudha UNESCO irratti galmaa'eera. Yaayyoo Biosphere Reserve jedhamee achittidha ijoollummaa koo kan hin dabarsee bakka ijoollee duukaa taphatamu wanti hin taphatin hin jiru. Hunduma isaa taphadheera baay'ee gammachuu guddaadhaan achi dabarsee yeroo wayii booda gara Mattuutti muuf goone magaalaa guddittii Ilubbaaboritti jechuudha. Mattuutti guddatte? Mattuutti immoo ergan guddadhee booda. Yuunivarsiitii keessa galte? Yuunivarsiitii Dabra Biraan. Achitti baratte? Dabra Biraan ture. Qorri achi akkam ture? Araadii achi fa'aa ture akkam ture? Xinnoo ishee Dabra Biraan qorraan beekama miti ree? Of course qorri isaa baay'ee cimaa ture. Ani garuu nan barbaadan ture. Ho'an jaalladhu. Ho'an jaalladhu? Uumamaan ho'an jaalladhu. Qorri Dabra Biraan xiqqoo seen cimaa garuu guantiis, koffiyyaas uffatuma uffachaa jala dabarta malee cimaadha baay'ee. Uffata halkaniyyuu birri libsii 2-3 uffatu jedhanii warri kaan. Libsii gurguddaa fidanii kan dhufan 2 fa'aa kan fidanii dhufan jiru. Anillee tokkumaan inni iyyuu ture. Doormii keessas namni baay'ee waan ta'eef hino'a. Innumti iyyuu xiqqoosee modereetsii godha malee hin cima qorri isaa normaali. Hin cima baay'ee. Achitti feeloo fa'aa tajaajilaa turte? Eeyyee feeloo lamaan nu tajaajilaan ture. Feeloo kan Ivaasuus Fookasiis tajaajilaan ture. Lamaan isaayyuu? Fookasiin akka jiru jalqaban barre. Gaafan gale. Ivaasuun deeman ture ergan Ivaasuu tajaajilee Fookasiin jira ijoolleen keenya jiru jedhamnaan nan dhufa jedheen. Tajaajilaaf na waamu moor biizii waan hin ta'uuf sanatti. Achi baatee hojii eessan galettee? Hojii Mattuudhumatti hin deebi'e. Mattuudhumatti hojii hojjechaa ture. Hojii akkamii hojjette jechuudha? Hoteeluma irraan maaneej godhan ture. Kontirool gochuudhuma. Jechuun ogummaa baratte hojii wal fakkaata? Turizimiin hoteelii waan ta'e turizimii maaneejmentiidha. Waa'ee hoteelaas hin baranna. Kanaaf hoteelarra galtee takka hojjetteetta? Of course. Ji'a ja'a wayi. Ammoo tajaajilaan alatti maal hojjetan ati? Hojii baay'ee barbaadeera. Hojii tajaajila duukanaa deemu barbaadeera. Ammas barbaadaan jira. Hojjechuun qabadhee waan hin yaaduuf. Garuu erga didee garuma tajaajilaa duwwaattis deema ta'ee piroojeektoota kan biraa ammas garuma faarfannicha utuu ittiin bu'in piroojeektootuma isaan wal qabatan waanuma xiqqoosee miidiyaa duukaa wal qabatan yuutuubii duukaa wal qabatan yoo gooftaan jedhe. Baay'ee dinqiidha. Egaa faarfannaa tokkotu jira. Faarfannaati yoon dogoggoruudha baadhee namoota baay'ee biratti ittiin tiiktaakii irra sooshaal miidiyaa irra baay'ee deemaa ture. Nu yaadachiistaa sagalee sana maal? Fincima haala kanaan illee garuu utuma ta'ee jiru. Nama baay'eetu wal harkaa fuudhee sagalee sana. Baay'ee. Isa moo isa miti? Amma namni jedhutti jechuudha. Akkam ture. Hedduun ajaa'ibam hojiin harka keetii danda'een callisuun nan himaam hundatti kan kaleessa hojii kee uturraa jeffadhu kanarraatu caaleem eegaa maal dubbadhu sirran jiruum jabaa guddaan gonkumaa sidhaamirraa jireessi hunduma simbitama gadi jedhee abbaa koo silaa dabara koo jedha jechuudha. Baay'ee bareedaa. Egaa namoonni baay'een faarfataan kun eenyu jechaa turtanii hamma ammaatti namni haasa'aa ture. Nama sagalee isaa kana tiiktaakii irratti ta'uu danda'a, sooshaal miidiyaa adda addaa irratti kallattii garaagaraatiin dhageessanidha. Baay'ee sagaleen sun deemaa ture. Baay'ee gooftaadhuma godhe ani gaa.
waan isaan beeku. Isa malee immoo faarfannaa qeenxee kan mataa kee tokko hojjette. Uumama dura kan ture. Akkuma tasaa wayiiti inni piyaanoodhaan ture namni baay'ee jaallate. Baay'ee bareeda. Gara fuulduraatti gaa. Tarii kiliippii isaa iyyuu gara iddoo dhaloota kee deemtee waraabdee? Of course. Fincaa'aa Soor irratti hojjetame. Fincaa'aa Soor irratti hojjetame achumatti hojjetame. Bosonni sun baay'ee waan addaati. Egaa naatiin faarfattoota baay'ee si'ana Waaqayyo ayyaanaan isaan dibee waldoota baay'ee yeroo deemtu sirriimatti Waaqayyo si wajjin hojjetaa jiru keessaa nama tokkodha. Waan ani si gaafachuu barbaadu Waaqayyo akka kanatti toora akka kanaatti of eeggannoo akka kanaatti erga si guddisee abbaa akka kana fooniin sitti dadhabu hafuuraafis fakkeenya sii ta'u baay'ee itti gammaddu itti boontu piraawudii itti gootu erga qabaatteeti akkamii waldootatti gaafa waamamtu ulaagaa maaliitiin filattee deemta moo namoomti si waameef waltajjiimatti waamamteef deemta? Waldoota yeroo waamamu normaalii sababa lamaafin iyyuu deema. Yeroon deemu tokko waa'ee Waaqayyoo isa dhugaa ta'e akka jarri karaa faarfannaa hubatan akkan barbaaduuf waan hin barbaaduufin iyyuu deema. Tokko immoo wantumti jara bira jiru iyyuu natti toleen iyyuu deema. Kara lamaaniin deema because even warra Waaqayyoon hin beekne bukeetti iyyuu dhaqnee wangeela naasofna miti. Tokkoof karaa sirriirra akka jarri hin jirre akkuma jarri baranuuf iyyuu deemee eenyummaa Waaqayyoo isa dhugaatti akka jarri deebi'aniif nan deema tokkoof immoo dhuguma hafuurri jara bira jiru keessi koo simatee jaruma duukaa waaqeffachuufis nan deema. Kara lamaaniin ilaaluu barbaada. Kanaafin iyyuu iddoo baay'ee deema. Iddoon ciruma hin deemne immoo jira. Tasumayyuu. Jiru jarri immoo purpazii jarritti waaman intentionii jara sirrii kan hin taane immoo jiru. Jara keessuma kootis natti dhaga'ama baay'ee natti cimnaan akka hafuun iyyuu godha. Yeroo kadhannaa qabdaa fakkeenyaaf namoonni tokko amma fiigichuma malee yeroon kun sa'aatiin kun guyyaan kun yeroo kadhannaa kooti yeroo jedhanii dubbatanii hin qaban. Akkamitti yeroo kadhannaa qabdaa yerootti qophooftu qabdaa yerootti faarfannaa amma dur maatii wajjin jirtaa isaan si gargaaru wajjiniin kadhattaa jechuun faarfannaawwanis wantooti baay'een maatii bira gaafa jirtu hafuuraanis fooniinis baay'ee gargaaramta. Amma garuu magaalaa Finfinnee keessa jiraattaa qobaa kee jiraattaa akkamiin qophiin kee shaakalli kee kadhannaan kee maal fakkaata? Yaa faarfataadha hojii biraan qabu. Moor kan hin dabarsu guyyaa guutuu waanuma akkasittidha. Stuudiyoo keessas achis taa'ee faarfannaa nan hojjedha. Ganamas yeroo faarfannaa dhaggeeffachuuf kadhannaa qaba. Achisa fixee immoo stuudiyoo dhaqee darbees bulaa. Waanuma gaarii tokko gumaachuuf achitti nan hojjedha jechuun hojii biraas hin qabu kanumarraan oola yeroo baay'ee. Kanaaf iyyuu waltajjii tokkotti bahuu kee dura yeroo hundumaan shaakaltaa yerootti kadhattu qabda jechuudha. Of course. Thank you. Egaa gidduutti waanuma siireesii mataa osaarra immoo waan bira finnaa. Maallaan jedhanii naatiin aannan baay'ee jaallataa jedhan. Shaayee garuu burcuqqoodhaan hin dhugu. Maaliin nu gareennan jaallachuu isaarraa kan kubbaayyaadhaan dhugan. Almost maagiitti dhugaa shaayee. Shaayee maagiidhumaan hin dhugan ture. Waanuma gurguddaa akkasiitiin. Waanuma gurguddaa. Baay'een jaalladhan ture. Baay'ee. Aannan normaalii ammas nan jaalladha. Xiqqoo vookaaliidhaaf waan rakkisuuf hin xiqqoosee. Dhiiste? Akka dhiisuu wayii ta'e malee aannan baay'ee ammayyuu. Baay'ee jaallata. Utuu argate immoo waa muruu kana sitti tolti. Isa namni jibbu jira ta'etu. Gidduutti immoo gaaffiin nama gaafadhu qaba. Naatiin hiriyaa durbaa qabaa? Gaaffiin kuni.
Tariitiin beekamu dargaggoonni sagantaa kana ilaalanii akka jarri boqotanuuf akka jarri gaafa akkasii. Ittuma kadhachaa jira. Jireenya afuuraa tajaajiltootaa keessatti inni sun bakka tokko gatii qabuu fi baay'ee simmoo of eeggannoo gatii barbaaduu fi tarii mucayyoon durbaa gaafuma faarfannaa kee argitu zalaphee ishee na'u tokko jira baay'ee jira. Isheefis deebii haa ta'u jedheeni. Itti kadhachaa jira yoo gooftaan jedhe egaa. Beekamu. Ifa baay'ee. Yeroo masaa eeggate. Garuu ammaaf akkas wanti jedhamu hin jiru. Ammaaf waan tokko jedhu. Waan jiru. Haa ta'u egaa warri gaaffii kana qabdan ammas gara fuulduraa. Gaafachuutti itti fufaadha. Ani gaaffii isin gaafachuu barbaadan isinii gaafadheera. Deebisaas dhageessaniittu. Baay'ee namatti tola. Jireenyi namoota baay'ee iddoon itti dogoggore achi bira. Jireenyi namoota baay'ee iddoon itti cime immoo achis bira gatii ta'ee fi carraan akka kanaa dhufee gaaffiin akka kanaa dhufee yookaan immoo kanaan duras dhufeera ta'uu danda'a. Naatiin akkamitti bira darba? Normally meetodiin baay'ee fayyadamu xiqqoo ignoransiis waan qabu garuu waan dhugaas of keessaa qabuun fayyadama. Meetodii mataa kootiiti kun. Namoota baay'een gaafa isaanu sossobaniitiyyuu bira darbuu barbaadu. Wanti kun sossobbaa barbaadadhee yaadu. Because biblicaalis yoo deemne irraa akka nu baqannudha malee even waa'ee sanaatiif irratti hin kadhadha wanti jedhamu iyyuu hin jiru. Wanti sun sirrii akka hin taane hubannee irra taanaan fuudhaaf miti taanaan haasaan gidduutti godhamu sun baay'ee gaariidha yaadu. Garuu dhuguma fuudha yaadee waanuma siireesii yaadee irra taanaan itti deemuu danda'a. Deemee waan adda baafachuu qabu adda baafatee hin darba taanaan hin darba hin ta'us taanaan karuma nagaadhaan waan biraatti tuun galiin deebi'uu hin danda'ama. Garuu akkas nama baay'ee duukaa sa'a keessaa filachuun isa jedhamu sana baay'ee itti waliin galu. Kanaaf yeroo baay'ee bilbilli kee karaa sana yoo dhufee daangaadha waan ati deebistu. Baay'ee xiqqoose yeroo laadheen iyyuu waan siireesitti hin taneedha malee waan hin taaneef yeroo hin kennu. Hin ta'us taanaan soorii wanti kun to'asti dhaabbatee dheenachumatti. Egaa dhageessaniitu tarii gaaffii kana namoonni utuu gaafate qabaa laata? Yaa laata mucaa bareedaa kun jettanii ishee sanaafan isinii kaasee xiyyeeffannoon naati gara gaa'elaatti hin deemu taanaan toora sanarrayyuu deemuu hin barbaadu yookaan immoo abaloo wajjin sanaa wajjin kanaa wajjin haasaa turuunis immoo bu'aan isaa dogoggoratti nama geessaa sanaaf nama saaxila sababa ta'eef yaada jedhu qaba tarii yoon si ibseera ta'e. Of course sirriidha. Sirriidha miti. Inni kan biraanii amma uumama duraa kan ture kan keeti. Faarfannaan sun liidaloonsaas walaloonsaas kan keeti. Isa sanaan alatti garuu faarfannaa faarfattoonni kan biraa faarfatan. Isa sanaanidha kanatti faarfattu yeroo tajaajilaaf si waaman iyyuu faarfannaadhuma akka sileetti barreeffamee jiru kanaan dura faarfatame faarfatta. Akkamidha gara faarfannaa mataa keetti gara albama mataa keetti dhufuuf yaadan qabdu? Qaba baay'ee. Amma inda'um sochiirra jira stuudiyoos wanti galee jira. Xiqqoo yeroo fudhata garuu inda'um yeroo ba'u xiqqoo walitti aanee waan ba'u natti fakkaata. Faarfannootaan hojjechuuf already dhumaniiru almost. Torbee lama booda lamaan isaan wanti jiru dhume already stuudiyoo galaa tokko immoo stuudiyoo galeera already. Sana egaa haala gaariidhaan immoo qindeessinee immoo dhiyeessina. Kanaafi amma maqaa faarfataa jedhamu jedhamti. Tajaajilaadha. Namni baay'een ni faarfata maal waaqeffannaadhaan namoonni dura bu'an jiru. Isaan sunis faarfattootumadha. Kwaayirii keessa namoonni faarfatan baay'eema namoonni afurii waaqayyoo wajjin jiru. Isaan sunis amma faarfattoota jedhamanii maqaa sana fudhatanii hin baane malee hin faarfatu. Faarfataa guutuu jedhamuuf garuu yoo xinnaate kiliippotuma duwwaadhaan singiliima duwwaa gadhiisuudhaan faarfataa jechuun hin danda'amaa? Hin danda'amu. Normaalii wanti sun xiqqoosee
Jechuun gaaffii kaasaa gatii ta'eef namoota baay'ee. Kontroversiyaaliidha xiqqoo gaaffichi garuu faarfataa seedhuu isa ibsuun hin cima anyways. Isa ibsuun hin ulfaata. Garuu albamas sanas wal keessa ga'a. Yeroo wayii irratti waanuma gaarii gochuu wayya jechuudhumaanidha waan sirriitti qindaa'ee waan yeroo dheeraan itti fudhatame yoo ta'e gaariidha yaada waanuma yeruma xiqqoo dhaggeeffatamee nama nuffisiisurra waanuma gaarii tokko fidanii dhufuun gaariidha yaada. Waanuma gaarii tokko. Kanaafi namoonni si jaallatan namoonni ayyaana sirra jiru simatan gara fuulduraatti naatiin albama nuuf qopheessaa siingilii kanarra darbee jedhanii yaadu qabu. Of course, dhiyootti. Sababiin isaa daawwattoota keenya maaliif akkan kana kaasee isinitti hima inni beeka sababa ta'eef. Oolmaan isaa amma muuziqessaa fi faarfataa akkasumas immoo piroodiisara isa ta'e Ermiyaas Sanbatoo wajjinidha. Ermiyaas Sanbatoo wajjin namni oolee faarfannaan hojjennu immoo eessa dhaqee nuuf hojjetare. Of course. Kana wajjin mee isaa wajjin ooluu keetti isa bira jiraachuu keetti carraatti isaa wajjin wal bartee faanuun kaasime maal akka argatte? Ermii faana kan nu wal barree konsertii Riichoo irrattidha. Konsertii Riichoo achirrattidha kan nu wal barree. Raahel Tafarraa. Raahel Tafarraa. Faarfannaa ishee irrattidha. Gurbaan ana sin barbaada jedhee. Akkasumatti. Sin barbaada ishee deemeen guyyaa lammaffaa sammas. Beektuu ni ati isa? Beeka garuu maybe ani sabu keetti barbaadamuuf dhiisu koo dhiyoon dhufe si yeroo sana baay'een turre ammas guyyaa lammaffaa sin barbaada ishee naan jedhe dhufaatii gooftaan itti godhee sin barbaadedha malee saboodayyuu bakka na taasisee tiimii wayii akka jiru wayii natti himamee sabooda kottuutii haasofnee tiimii sana waa'ee tiimii sanaas itti himadhee taasisee bakka argeedhuma na jaallatee kottu bakka naan jedhee guyyuma tiimichaatti na waamee nda'uun dhaqee guyyuma jalqabaatiin na faarfachiise warri kaan akka sanatti hin faarfanne fakkaata. Na bakka guyyaa sana booda isarraa addan baane. Yeroo hundaa walagarra yeroo baay'ee walagarraa wajjiniin dabarsinaa akkaataan itti baay'eetti dhimmee muuziqaa hojjetu faarfannaa hojjetu baay'ee na dhibaa irratti immoo lapheenni wangeelaaf qabu baay'ee guddaadha. Adda. Baay'ee yaa'uga ilma qeesiitis baay'ee wangeelaaf baay'ee. Yeseetti Ermii waan inni jechaa jiru. Egaa isaa wajjin erga taate hidhaa gaariidha dheetan yaada. Hidhata gaarii qabaatteetta. Hidhata gaarii kanatti immoo waan bareedaa tokko akkatti fiddee dhuftu abdii guddaa qabna. Maaliifi Ermiyaas dhiyeenya kana albamaa Soozoo jedhamu tokko gadhiisee baay'ee jaallatameera. Keessattuu namoota biyya hambaa jiranii fi beekan biratti baay'ee dhaggeeffatameera. Ammas immoo Seenfaan Production jettanii YouTube channel isaarra galtan faarfannaa baay'ee argattu. Akkuma kana immoo Telegram channel irrattis immoo gadhiifameera Soozoo jedhee buutii sana yoo barbaadan argachuu dandeessu barbaadanii faarfannaa dinqii tokko Ermiyaas gadhiisee jira. Afaan afur miti? Afaan baay'ee fayyadame. Afaan afur afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Walaayittaa, akkasumas immoo afaan Anyuwaa. Anyuwaasee. Anyuwaa walateera. Baay'ee faarfannaa dinqiidha sana dhaggeeffatan ittiin eebbifamtu. Egaa Ermiyaasii wajjin oolan immoo faarfannaa hojjechuu dhiisuun hin danda'amu. Baay'eema yeroo gaarii dabarsaa. Sitti tola arabni? Of course baay'ee. Jaallattoota kookee kan afaaniin qabe. Daawwattoota keenya egaa isinis maatii ta'a isiniin jenneerra cukkoo yoo barbaadan ajajachuu dandeessu. Akkuma kana yeroo kan biraa keessummaa eenyuun isiniif hidnu maal isinii gaafannu nu barreessuu hin dagatina. Yaada keessan nu kenna. Dhibee hin qabu. Sabiskiraayibii godhaa, sheerii godhaa, wantoota baay'ee daawwachaa ooltu, wantoota baay'ee ilaalaa ooltu. Mitiire nuunis nu jajjabeessa. Kan keessanii waltajjiin kun. Fayyaa ta'a. Itti fufna Naatishaa. Gara fuulduraatti Naatishaanii akka amma dubbate albama hojjechuu karoora qabaa. Hojii argate hojjechuudhaafis karoora qabaa. Kanarraa kan hafe daawwattootni keenya maal sirraa haa eegani? Karaa tajaajilaa wanta jiru jechuudha. Egaa xiqqoosee waan kana haasa'uun xiqqoosee hin cimaa. Garuu anis gaa karoora yeroo baay'ee gaafa haasoftu
Utuun akkas Utuun godhe. hojjetiniin utuun akkas godheellee tuun ta'in utuu ta'ee kan hin hawwu anis kan hin hojjedhuufiif afaan keenya kanaan faarfannaan baay'een hojjetamuu danda'a. Poteenshaalii guddaa qaba qooqichi faarfannaa ittiin hojjechuudhaaf. Faarfannaa amma jiran irra caalchisamee tiimiidhaanis dhuunfaadhaanis wanti gaariin akka inni ta'u nan yaada. Anis sanaaf shoora mataa kootii nan qabaadheen iyyuu yaada. Sana keessattiin of gashee ilaala. Kara kootiin waan hin gochuu danda'u. Warri kaanis immoo waan baay'ee kana waan amma hojjechaa jiran irra caalchisanii afaan Oromoo irratti faarfannoota jiran kana caala guddisanii akka jirri yaaduu danda'an. Akka ta'uun iyyuu yaada. Anis sanuma keessatti of gasheen waan tokko yaada. Ulfaadhu Waaqayyo si haa milkeessu bifa haaraadhaan haala fooyya'aadhaan akkati yeroo gara fuulduraatti waan baay'ee hojjettus abdii qabna. Egaa waltajjii kanarra namoonni yeroo dhufan gaaffii tokkoon isaan gaafadha. Jireenyuma jiraatanitti waama godhanitti nama hamma ta'anitti waan isaan keessa darban keessaa waan itti gaabbiitu qabdaa ati gaabbii qabdaa. Tun kanan goone ta'e waan jettu. Gaabbii qabaa laata. Yaaddeen beektu. Gaabbiin qabu maalidhaa? Understandingiin amma irra jiru kana utuun kutaa 9-10 utuun jiru utuun qabaadhe. Hubannaa amma qabdu kana. Hubannaan amma qabu utuun yeroo sana qabaadhe dheen gaabba. Isa kanan gaabbite. Because waan guddaatiyyuu ta'a jedhee yaadan ture. Garuu Waaqayyo hojii isaatti nama tamuu ni beekaadhaadha malee utuun amma waan irra jiru yeroo sana qabaadhe taayimii firii fi haalan itti ture sanaan waan kana irra caalu wayitiyyuu ta'a ture jedheen amana sana gaafa yaadu maaltuun akka kanatti yaada jedheen gaabba. Utuun ammaan akkaataan itti yaadu kanaan yeroo sana yaadeeraadha jedheen iyyuu gaabba. Because wantoota hojjechuun qabadhee yaadu baay'ee isaatu hin hojjetiin darbeera. Understandingii beekumsuma dhabuudhumaan jechuudha. Haa ta'u baay'ee gaarii. Egaa erga akkas jenneeti yeroo qabdan Waaqayyo carraa sii kenneera umurii sii kenneera. Isa kana booddee jirutti utuu ittiin gaabbiin akkati hojjettuufan gaabbii kana kaasa. Kana bagan godhe waltajjii kana bagan naqe bagan faarfadhe bu'aansaa kanadha. Hojii kana bagan hojjedhe waan jettu maaltu jira jireenya kee keessatti. Gara fuulduraatti waan baay'ee hojjetta. Garuu ammoo yeroo teessee yaaddu carraa kana bagan argadhe kanatti immoo bagan kana godhe. Namoonni tokko carraa argatanii utuu waan tokkoon hojjetiin darbu. Carraa kana argachuu kootti kan hin gammadu Yesus Kiristoosiin isa mootii waan hundumaa ta'e isa teessoonsaa ol waaqa gubbaa irratti ol ka'ee jiraatu isa beeksisuu danda'uun koo anaaf waan guddaadha. Because anas bukeetti homaa nama laalamuu danda'u miti nama waan baay'ees hin hojjetadhame baay'ee yaadamus miti. Yesus Kiristoosiin garuu faarfannaa koo keessatti yeroon faarfadhutti namoonni argachuu jiraatti baay'ee bagan godhe kana jechisiisu sadha bagan faarfadhe akkan jedhus akkan turus kan na godhu sadha malee an baay'ee akkas faarfannaa irratti akkas baay'ee tajaajiluu kana baay'ee mitaan waldumatti tajaajilee callisee hojii hojjechuu yaadan ture yeroo dheeraadhaaf. Erganni immoo hojii isaatiif akka kanatti akka ta'u erganni godhee carraan argadhe hundumatti Yesus Kiristoosiin beeksisuun waa'ee isaa faarfachuun eenyummaa isaa himuun Carraa godhe. Bagan godhe wanta na jechisiisudha. Haa ta'u egaa bagan godhe ergeetteeti isheen kan biraa immoo jirti gaaffiin koo tarii balleessa namni dogoggora. Amma ani qulqulluudha waan jedhe sobaadha. Siigalee atiis akkasuma. Eenyuun iyyuu haa ta'u nama gaddisiiste nama si gaddisiise nama dhiifama gaafattu qabda yookaan immoo mata duree kanatti iddoo akkasii deemee balleessaa akkasii balleesseera toon dhiifama gaafadhe waan jettu. Inni baay'eedha. Balleesteetta? Balleesseera. Balleesseera. Normaalii alii hubannaa dhabuudhaan darbee immoo informationii dhabuudhaan balleessita karaa keenyaatiin yoo dhufte. Namoonni tokko iddoon kun akkasii waldaan kun akkasii jedhanii deemtaa gaafa deemtu iddootti wangeeliin lallabamne itti faarfatta.
even iddoo tokko wangeeluma even qabatanii hin dhufne. Injiru. Na wangeelas hin dubbisne. Hin ba'ee ana dhaqa wangeela qabeeru jarri wangeelas qabanii jiranu hin dubbisnes. Hin ba'ee Daawit achi bukeetti jedhee jalqabe. Homaa tokko hin jenne. Baay'een gadde baay'ee. Garuu informationii dhabuudhaanidha. Namni natti hime waldaa kooti waldaa gaarii natti hime baay'een gadde akka sana ta'uu isaatti. Kana irras kan darbee namootaan sin gaddisiise yoo jiraatan. Wal loltee baatee achitti. Waliin lolle garuu fuulli koo sirrii hin turre bakka baay'een gadde. Because wantichi wangeeluma hin fakkaatu. Baay'ee na gaddisiise bilbilanii gaafatanii mucaas. Maal ta'eetu natti bilbile maal taateetu lakkee homaa hin taane. Because biyya fagoodha achitti waan ta'u hin beeku garuu kara kootiin even ba'ee wangeela lallabuun amma na hawwisiisutti hin ga'e. Xiqqoosee baayibilii haasa'ee dubbisee faarfachuun jalqabee gaafa jarri wangeela dubbisuu dhiisan. Na wangeela baasee dubbisee wangeela koo cufeen faarfachuu jalqabeenna. Amma sanatti xiqqoo na gaddi baay'ee. Ati gadditeetta garuu dogoggora jara sanaaf amma macaa fi qulqulluun eessatti iyyuu waldaadha hamma jedhametti lallaboota baay'ee biratti egaa yoodhuma waan biraa dhiisan mata duree kan biraa haasa'an macaafa lafa kaa'anillee macaafa qulqulluu dubbisanii jalqabuun wanta waldaa keessatti godhamu qabu tokko. Kanaan achi waltajjii kan biraarra walgahii kan biraarra maaliin adda ba'a? Isadha. Wanta akka sanaas jira namoota dhuunfaa duukas egaa aan hin beeku. Namni darbee utooti hin beekin namni si lolu jira amma. Namni inni akkas jedhee already sammuu isaatti waa'ee kee fixee taa'eeru. Na mudateera nama akkas yeroo baay'ee. Ati akkas na gootee taate akkasii ati akkas jedhee namni waa'ee koo fixee taa'e. Utuu si wajjin waliin argin. Na duukatu waliin argin waggaa meeqaaf kan na lole jira beektaa? Gara waggaa afuriin namni na lole jira. Already na rukutuuf kan eeggatu jechuudha. An garuu homaa tokko hin beeku. Waan tokko hin beeku. An homaa tokko hin beeku. Inni garuu reejii sanaan jira xiiqii na rukuchuuf baay'ee na barbaada. An hin beeku even namticha iyyuu hin beeku sirriitti. Isa booda gaafa haasofnudha. Nama isa beekutu ana beekutu maafsi jibbaa naan jedhe. Araan isa iyyuu sirriitti hin beeku hin jedheen. Lakkii akkasii jibbaa namicha akkasii akkas gootee taa'edhe. Nanna'e ana waan laallatu miti wantichi. Ittiin hime kun akkas hin jedheeni dhaqeetti hime I'm sorry jedhee wal agarree dhiifama wal gaafan. Even sirriitti illeetu wal hin beekinna. Namoonni tokko waan akkasiitiin kan qabamu tajaajilaanis maaliinis hin jiraata. Baay'ee dhiifama guddaa namoonni natti gadditanii jiraatan. Dhiifama guddaa. Baay'ee ulfaadhunaati shamaalii fi salphaa fakkaata namoonni yeroo waltajjii kan argatan carraa kan argatan namoota dhiifama akka gaafatanii afurri waaqayyo yoo nagaan jiraate yoo araarri dhiifamni jiraateedha kan inni hojii hojjechuu danda'u. Gammaddee kanatti iddoo tokko deemtee tajaajiluu dandeessu. Kanaaf egaa gara xumuraatti finna sagantaa keenya gara xumuraatti finna. Tariitii garuu gara xumuraatti otoo hin fidin waa'ee maatii keetii akkati waan xinnoo nuun jettu abbaa kee akkati galateeffattu waa'ee isaanii akkati dubbattu fanii carraa sii kennu. Hunda dura maqaan waaqayyoo haa eebbifamu Yesuus maqaan isaa eebbifamu dhugaadha. Maatii keenya akka inni amma yoonaatti jiraatu kan godhe waaqayyoodha. Abbaa koo, haadha koo, obbolaa koo sadan hafanis hundumaa jireenya keenyaaf kan waan guddaa godhe waaqayyoodha. Waaqayyootu nu jiraachisee haala ciccimaa baay'eetu ture. Sana hunda keessa nu dabarsee jireenya kan nutti horee lubbuu kan nutti horee Yesuus Kiristoosidha. Hunda dura san galateeffadha. Maatiin koos baay'een jaalladha. Baay'een galateeffadhaanii akkan akkas ta'u waan baay'ee shoora guddaa taphataniiru. Jaraanis baay'ee thank you jechuun barbaada. Abbaa koo barsiisaa Taammanaa Kumaa. Haadha koo Hiruut Girmaa. Obbolaa koo Raahel. Makliit, Beenyaa, jara kana galateeffachuu barbaada. Waaqayyo haa eebbifamu. Baay'ee ulfaadhu tariitii erga carraa kana argattee waltajjii kanarratti nammaa waa'ee maatii keeti.
utuun ergaa kana dabarfadhe tarii namoota si beekaniif, namoota si hin beekneef, namoota sagalee kana dhaga'aniif, namoota waa'ee gooftaan beekne tarii sagantaa kana ilaaluu danda'u. Isaaniifis waamicha gochuu dandeessa whatever. Ergaa kee dabarsii jechuun budduuftee subscribe godhaa jedhiin bannaati. Namoonni subscribe toon godhin ilaalaa jiran jiru sagantaa. Of course. Isaaniinis subscribe godhaa jiru. Please wala jajjabeessinu wantumti gaariin jiraannaan hin dhufe asii. Yaada positive waan hin argeef hin dhufesi iddoo baay'ee illee dhaqu. Please jajjabeessaanii obboleessa keenya gammee akkasitti waltajjiitti namoonni haasa'anii waan keessa isaanii jirutti baasan argachuun waan guddaadha. Kanaafuu subscribe gochuudhaan tu jajjabeessineeni natti tola. Namoonni Yesuus Kiristoos hin arganne nu gammachuu guddaa keessa jirra. Dhiphina isin keessa jirtan hin beeku, waan isin yaaddan hin beeku, garuu yeroo hundaa gammannee jiraanna. Sababiin isaas Yesuus Kiristoosidha. Yesuus Kiristoosiin akka fudhattan ammas gara fuulduraattis affeerraa koo yeroo hundumaati. Baay'ee natti toleera gammee iddoo kanatti. Sitti toleeraa gammaddeetta? Of course baay'ee gammadeera. Gooftaan si haa eebbisu dhugaa. Dhugaa nagaa sitti dhaamuu koo dura maali kurbaan kun waan mallee jechisiisu sagalee isaa bareedaa sanaan yoo naan jedhan nama maali? Ni faarsaa keessa kee jiru tokko immoo xinnoo ishee tokko yoo gitaariin jiru ta'e illee kiiboordiin jiru ta'e illee abbaa kee wajjin akkuma faarfachaa turte sanatti sii galeera miti. Waa madurii tokko illee wayyuu ree jara keenya wayyamti? Wayyaa. Yeroo baay'ee gaawaa dhuma guddina Waaqayyooti sa'aatii koo kan fudhatu. Faarfannaan dhiyootti bahuu danda'u tokko jira aski. Isan yaala aski. Sarara waan bareedaa budduffachuuf jenna. An ulfina keef, ulfina kee guddaaf, an waaqummaa keef, waaqummaa kee guddaaf, gadansiif jedhaa. Gadansiif jedhaa olool si qabaa. Gadansiif jedhaa. Gadansiif jedhaa olool si qabaa. An ulfina keef, ulfina kee guddaaf. An waaqummaa keef, waaqummaa kee guddaaf, gadansiif jedhaa. Gadansiif jedhaa olool si qabaa. Gadansiif jedhaa. Gadansiif jedhaa olool si qabaa. Jedhaa jechuudha. Kun already dhumaara. Kun already dhumaara. Ulfina isaatiif egaa Waaqayyo guddummaa isaatiif gadi jennaa isa immoo olool qabna. Faarfannaa bareedaa kana fakkaatu yeroo dhiyootti hin dhufanaatiin miti hin eegna. Yeroo kee laattee tolee jettee dhufteen wajjin yeroo dabarsuu keetiif waan qabdu jireenya keerraas akka namoonni baay'een barataniif nu qooduu keetiif maqaa daawwattoota sagantaa kanaatiin guddaan si galateeffadha. Barri kee afee eebbifamu. Milkaa'in si gaadha. Thank you Gabriel. Ulfaadhunaatti shaafu. Galatoomii baay'ee. Ulfaadhaas. Thank you. Tole. Egaan faarfataa Naatnaa'el Taammanee Kumaa wajjin yeroo nuun qabaanne kana fakkaata ture. Baay'ee akkasiin jaallattan akkasiin waan tokko irraa barattan abdii guddaan qaba. Kabajamtoota daawwattoota keenya leensi cuukkoo guddaa goonee galateeffannaa akkasumas immoo sagantaa bareedaa kana akkasiin biraan geenyuuf immoo sagalee kana fakkaatu viidiyoo qulqulluu kana fakkaatu waraabanii kan isiniif dhiyeessan Red Media and Production isaanillee galata guddaa qabu. Maaliif yoo jettan production babbareedaa hojjetu namoonni hojii qabdan yoo jiraate isaanii wajjin hojjechuudhaaf lakkoofsa bilbilaa isaanii adarraa argattanitti bilbiluu fi dandeessu.
yeroo kan biraa keessummaa kan biraa wajjin hanga deebinee wal agarruutti qophii kana qopheessee kan isin biraan ga'e an gammachisummataa boronaan ture nagaa waaqayyootiin jiraadha.